Arsii Bahaa aanaa Zuwaa Dugdaatti loltoota murna bilisiginnaan dargaggoon tokko ajjeefamuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaaleeraan Gameessaa. Godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaa Dugdaa ganda bookaa keessatti muddee 7/2025 waraana bilxiginnaan dargaggoon maqaan isaa Abdurramaan Faayisaa jedhamu ajjeefamuun dhaga'ameera. Dargaggoon kunis hirmaannaa siyaasaa keessaa kan hin qabne ta'us hammeenyummaa fi shiftummaa loltoota PP kanneen olaantummaa sirna tokkoo dhaadhessanii fi ajaja Abiy Ahmedin raawwachuuf bobbaafamanii lubbuun isaa akka ba'es ibsameera. Yeroo qabametti lubbuu isaa oolfachuuf hirmaannaa siyaasaa keessa akka hin jirre himuuf ergamtoonni haqa ilmaan Oromoo haqaaquun dharaan lubbuu baasuu gootummaatti fudhatan loltoonni bilxiginna haqarraa maquunis lubbuu isaa baasuu jiraattonni dabaluun addeessaniiru. Kana malees gocha fokkisaan onicha keessa hawaasa irratti jabaachuun waraanni PP qabeenya saamuu, hidhaa raawwachuu, gudeeddaa hawwan irratti jabeessuu fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa garaagaraa raawwachaa jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Dhidheessaa keessatti kaarroonnii fi waraana garboonfataa PP wal ta'uun saamicha maqaa gibiraa da'eeffateen uummata dararaa jiraachuun ifoome. Yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Dhidheessaa gandoota kanneen akka Cirrachaa, Burqaa Jaalalaa fi Madda Misoomaa jedhamuun waamaman keessatti kaadiroonnii fi waraanni sirna bututaa bilisiginnaa tibba kana muddee 2025 irraa eegalee hanga yeroo odeessi kun qindaa'etti saamicha daangaa darbe maqaa gibiraa da'eeffachuun hawaasa irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan lafa qonnaa xiqqoo irratti kaffaltii gibiraa qarshii 10,000 hanga 15,000 qonnaan bultoota dirqamaan gaafachuun akka jiran jiraattonni gandoota kanneenii dabaluun ifoomsaniiru. Akka jiraattonni gandoota kanneenii jedhanitti saamichi akkanaa murna kanaan yeroo jalqabaaf kan nurratti raawwate ta'uu baatus tibban ammoo bifa adda ta'een saamicha mul'ataa nurraan ga'aa jiru. Lafa muraasatti maallaqa danuu dirqamaan saamamaa jirra. Warra maallaqa jedhame kaffaluuf humna hin qabne ammoo gara mana dararaa isaaniitti darbachaa akka jiran dubbatu. Sababa kanaan namootni jireenya isaanii guyyaa guyyaa irraa sakaalamanii mana hidhaa keessa jiran danuu ta'uu jiraattonni rakkoon kun irra ga'ee himanii. Goleewwan Oromiyaa cufa keessatti saamichi maqaa garaagaraa da'oo godhachuun qonnaan bultoota, daldaltootaa fi namoota hojii guyyaa irratti bobba'uun ofii fi maatii isaanii jiraachisan irratti xiyyeeffachuun geggeeffamaa jiru daran hammaachaa dhufuu isaa isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti murni faashistii bilisiginnaa dargaggoota dirqiin ukkaamsanii gara mooraa waraanaatti ergaa jiraachuun dhaga'ame. Jarwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti murni bilisiginnaa kanneen maqaa mootummaa Oromoo ofiin jechuun of waaman bulchiinsa bilisiginnaa isa jigeessuuf jecha goleewwan Oromiyaa maratti uummata goolaa oolan dargaggoota dirqiin ukkaamsuun gara mooraa waraanaatti ergaa jiraachuun maddeen ONM'tti himan. Haaluma kanaan gaafa muddee 8/2025 ganama toora sa'a 1 walakkaatti gandameetti Abbayyii bakka addaa Bazzaabee jedhamtu keessatti kaabinoonnii fi milishoonni PP manarra deemuun maqaa biyya eegduu jedhuun dargaggoota maqaan isaanii Muktaar Nuuraddiin, Tayyib Abbaa Jiyaad, Muhammad Faajii, Sabsiboo Abbaa Fiixaa fi kanneen maqaan isaanii addeen baane hedduu ukkaamsanii deemuun maddeen gamasii addeessaniiru. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi saboota ollaa biroon raafama hamaa keessa kan jirtu Impaayera Itoophiyaa sodaa fi yaaddoo hamaa keessa galuun uummata harka duwwaa afaan qawweetiin ukkaamsuun dirree waraanaatti erguun lola isaan hin ilaallannetti fe'uun lubbuu ola deemaa guyyaa guyyaan obbaasaa jiraachuun ragaan kan mul'atudha. Waraanni guddaan hidhattoota faannoo Amaaraatiin uummata Oromoo Bahaa Wallaggaa aanaa Kiiramuu irratti banamee jiraachuun himame. Gabaasa dabalataaf Jalkennaa Sabaa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiiramuu keessatti hidhattoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoon uummata Oromoo irratti yakkoota akka saamichaa, ajjeechaa fi buqqaatii raawwachaa jiraachuu jiraattonni aanichaa ifoomsaniiru. Humnootiin fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoofiin jedhan waggootan muraasa dura caasaa murna bilisiginnaa waliin ta'uun kan ijaaraman uummata Oromoo lafa naannoo Amaaraa daangessan seenuun qote bulaa Oromoo saamuu fi ajjeesuu daran jabeessanii kan itti fufan ta'uun ibsameera. Akkuma kanaan kaleessa muddee 9/2025 humni hidhattootaa kun godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiiramuu bakka Alii jedhamu irraa ka'uun ganda Baddeessaa jedhamu keessa qaxxaamuranii ganda guddina jireenyaa yookiin Booqaa jedhamutti dhukaasa eegaluun uummata Oromoo homaa farkaa hin qabne qe'ee isaanii irraa buqqisuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Hawaasni araddaa kana irraa buqqa'ee gara araddaa biraatti godaanaa kan jiru yoo ta'u qaamni bilisiginnaa kan biyya bulchina ofiin jedhan miidhama uummataa kana callisanii ilaalaa kan jiranii fi keessoon qaama uummata Oromoo miidhaa jiran waliin hidhata kan qaban ta'uun ifoomeera.
Waraanni Feenxaalessaa Faannoo jedhaman kun sochii waraana bilisummaa Oromoo ittisuuf jecha caasaalee biltsiginnaan kan bocaman yoo ta'u Faannoon gaachana Itoophiyaatti jedhamuun Koloneel Abiy Ahmediin faarfaman daangaa Oromootti ce'uun gochoota hamaa uummata Oromoo irraan ga'aa jiraachuun kan beekamudha. Tiraamp bulchiinsa isaanii keessatti dinagdee galmeessan jechuun yaaddoo gatii madaalawaa jedhame soba dimokiraatotaa jechuun kuffisan. Caasabaafan waggaarii dabalata qaba. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp imaammattoonni isaanii gatii gadi buusuun mindaa dabalaa jira jedhanii galmee diinagdee isaanii falmuun dimokiraatonni yaaddoo gatii madaalawaa garmalee guddisan jechuun himataniiru. Gatii sana saffisaan gadi buusaa jirra. Gatii gadi aanaa mindaa gurguddaa jechuun Tiraamp kibxata kaleessaa Pensilvaaniyaa keessatti haasaa diinagdee irratti xiyyeeffate irratti dubbachuun qaala'insa jireenyaa hooggansa isaanii jalatti caccabsaa jiraachuu fi Ameerikaanonni mindaa baay'ee olaanaa argachaa jiru jechuun cimsanii dubbatan. Dimokiraatota ilaalchisuun yeroo dubbatan garuu jecha haaraa qabu. Yeroo hunda soba qabu. Jechi haaraan affordabilitii gatii madaalawaadha jedhan. Gatiin gadi bu'aa jira, gatiin isaanii sobadha. Tiraamp itti dabaluun oomishni boba'aa yeroo kamiyyuu caalaa guddaa ta'uu ibsuun kunis diinagdee guutuu keessatti gatii gadi dhiibaa jira jechuun falmuu miidiyaaleen gabaasanii. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii murna bilisiginnaa irratti bakkeewwan garaagaraatti fudhateen injifannoo argate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Amboo ganda Ejersaa jedhamu keessatti fudhate. Obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kana kan fudhate gaafa muddee 8 bara 2025 ta'uu beekamee jira. Obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii fudhate kana murna bilisiginnaa irraa nama 4 du'aayyoo adabu nama tokko harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaama 2 fi saakaasaa 2 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kana kan fudhate bulchiisa magaalaa Amboo irraa lafa kiiloomeetira 4 hin caalle irratti jedhame. Obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kana itti fufuun lixa Shaggar aanaa Aadaa Bargaa magaalaa Hincinnii fi magaalaa Mogor gidduu ganda Ulaa Goraa jedhamu keessa tarkaanfii addaa fudhate. Tarkaanfii kana waraana murna bilisiginnaa irraa namni 5 yoo du'u namni 3 harkaan qabamee jira. Gama meeshaatiin qawween akaaman 4 saakaasaa 2 wajjin dugda diinaa irraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Waraanni murna bilisiginnaa kun tarkaanfii oboon irratti fudhate kana dallanuun ganda Adaadaa Soddolbee jedhamu keessatti nama maqaan isaa Bojaa Guutamaa jedhamu ajjeeste. Obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii murna bilisiginnaa irratti fudhatamu cimee itti fufaa jedhe.